Kana salphatuuf deemna jechuudha. Mana manatti salphinni mana manatti nutti dhufa. Tokko kennatti nutti dhufa salphinni. Yoo hin falmanne, yoo du'a sodaatte, yoo qawwee sodaatte yoo mirga keetiif odoo wayyaa qabdu yoo hin falmanne gana mana manatti saree taate dhuunfatti xiqqaattee saree gabra taate jechuudha. Miskiinummaadhaan namaa gadi taate eenyummaa kee dhabuudhaan namaa gadi taate gana xiqqeenyaa gadii nutti dhufa jechuudha. Yoo amma waan nuuf hin taane seera nurratti ba'u yoo dura hin dhaabbanne yoo hin falmine eenyummaa keetiif mirga keetiif yoo hin falmanne ganaa tokkoon kenna xiqqaanna Oromoo ganaa kana caalaa salphatu teet waan hamaatu sitti as deemuuf deema. Salphina hammana hin jedhamneetu nutti dhufu deema jechuudha. Amma salphanne bara salphinni kana caalutu immoo dhufu deema. Ka seera nurratti baafataa jiran seera ittiin si ajjeesan seera ittiin si salphisan seera itti qabeenya kan kee irraa si kaasan sirratti baasaa jiru. Gana aanaa guutuudhaan ganda guutuudhaan lafarraa kaafamtee lafti ta'e abbaa qabeenyatiin dhuunfatamuu deemti. Gana arabootatti gurguramuu deemti lafti tante. Yoo ofirra teette yoo cal'ifte salphinni sitti adeemu salphina takkaa argamee hin beekne jechuudha. Har'a manni sirratti gubataa jira. Mana guutuudhaan ganda guutuudhaan buqqaatee manni sirra gubatee qabeenyi kee barbadaa'ee kaa'aa jirta. Faannoon Oromiyaa keessa seentee lolaa jirti bifa ajaa'ibaatiin jechuudha. Akka sareetti ajjeefamaa jirta. Ajjeefamtee kararratti gatamaa jirta. Sichi immoo ganaa kan argamee hin beekne sitti dhufa. Hiyyummaa miskiinummaa hammana hin jedhamne keessa seentee jirta. Nama sii gadi dabtaraatu wallaalaa maayyimiitu si bulchaa jira sirratti taphataa jira dhimma keetirraa dubbataa jira. Kana booda immoo ganaa xiqqeennaa gadi arguuf teenna jechuudha. Yoo haqaaf hin falmanne yoo mirga keennaaf har'a kaanee yoo hin falmanne yoo sirna kana dura hin dhaabanne jechuudha.